kun sirriin fi karaa sirriin karaa waraan adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo ta'e dhugaa ta'uu isaa hubatee waan jiruuf akkanatti sirriidha. Karanatti deebi'uu qabna malee isaanitti tasaasa baannee qawwee baannee deemuun gongora ta'uu isaa hubatanii karaa kanatti akka deebisan jedhee hin barsiisa jedhee abdii guutuutti qaba hin abdadhallee. Gaafa qabamnu sanirraa kaasee dhibamaa keenya rukutamaa keenya yaalaa nyaachisaa ofii qooqataa nyaata adda addaa wanta islaamii mal ofirraa mulqanii nuu kennaa ofii nyaataa fi bishaan dhabaa nu nyaachisaa obaasaa bifa adda ta'een bifa oromummaatiif yookaan safuu oromummaa kakaleessanii nu qabataniiran. Wanni kunuunsi isaan naa godhan kunuunsa hammana hin jedhamne kadhibamu nu yaadee hanga dhatti lubbuun keenya jiraatee as ga'e. Galanni waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u jedha. Dirqiidhaan manaan fuudhan. Eessatti leenjitee? Itai. Humna nama meeqaatti wajjin leenjitan? Gara nama 1,000 akkasiin ta'a. Erga leenjitanii isin bobbaasan booda akkamitti mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu dandeessin dhuunfatamte moo ofii keetiin dhufte? Dhuunfatameeti. Dhiifama guddaa akka nu godhan kabajaadhaan nan gaafa. Sanaaf otoo gara sanatti hin ce'iniin dura haalli itti mootummaan gabroomsaan kun waraana bilisummaa Oromoo kana milishoota kana haa ta'uu raayyaa biyyaa haa ta'uu humnoota maqaa fedheeniyyuu ergatu kanatti waraana bilisummaa Oromoo hubachiisu. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e inni itti hubachiisuu fi hojii waraana bilisummaa Oromoo itti hubachiisu suni faallaa isaa sana gartee akkuma hubannoo ta'uuf jecha waa kaasaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kun haala mootummaan itti ibsuu fi maal akka inni ta'e warri kun hubatee reedhee yaada. Warri biraas inuma hubataa. Namoota hubannoo hin qabne caalaa warra dantaadhaaf bitametu nu rakkise amma dhugaa dubbachuu fi dhiiroo. Wallaalaan rakkoon qabu hubannoo yoo argate ni sirrata. Garuu otoo beeku warri dantaa jalatti hafe baay'ee gade jechuudha. Warra akkasiittu Oromoo miidhaa hamaa irraan ga'ee rakkoo ulfaataa keessaan jira jechuuf isa kana kaasa. Irra caalaa hubannoo dhaba miidhaan Oromoo irra ga'aan jiru ka'eedhu san akka hubannuuf jecha jechuudha. Rakkoo dantaati amma namni dantaa dhuunfaatiin bibbitamee dantaa isaa sana jalaa bilisa ta'uu dadhabee uummata isaa nyaachuu jira. Warra dantaan bitamees haa ta'u warra hubannoo malee waraana bilisummaa Oromoo kan akka dhibiitti ilaalu sanaa fi uumama kaasa jechuudha. Jalqaba waraanni bilisummaa Oromoo akkaataa mootummaan itti ibsu san irra deebi'an hin kaasu. Isiniyyuu beektu akkaataa inni itti isin barsiisaa ture jechuudha. Waraana kana waraana gartee mirga saba tokkoo mirga biyya tokkoo kabachiisuuf qabsootti jiru sana haalli itti mootummaan ibsu sun ni beektanii irra deebi'an hin kaasu. Waraanni bilisummaa Oromoo maal akka inni ta'e sana isin hubachiisa jechuudha. Isin as jirtanillee warra isin fakkaatu ka sirna sana jala jiruufillee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo jalqaba isaayyuu Oromoon gabrummaa jala jira. Oromoo gabrummaa jala jiru suni gabrummaa jalaa baasuuf inni qabsootti jiru. Gabrummaan Oromoon jala jiru ammoo kan har'a bilchiginnaan gabroomsite qofayyuu otoo hin ta'in gabrummaan waggoota dhibboota hedduu lakkoofsiseera jechuudha. Waggoota dhibboota hedduu lakkoofsisee jira. Gabrummaa waggoota dhibboota hedduu irratti lakkoofsise kana ammoo Oromoon jalaa bahuu fi tattaaffiileen inni godhaa ture guddaa otoo waraanni bilisummaa Oromoo iyyuu hin dhalatin. Tattaaffiilee goggochaa ture sana gargaarsa gartee garaagaraa mootummichi yeroos biyya kana gabrummaa jalatti kuffise kuni argachaa tureeni Oromoon gabrummaa sana ofirraa deebisuu aggaammi itti aggaamame sana ofirraa cabsuu hin dandeenye gargaarsa biyyoota faranjii kanarraa argataniini Oromoo gabrummaa jalatti kuffisanii egaa gabrummaa jalatti kufeellee ammoo Oromoon hin ciisne falmaattuma ture. Falmaatti ture sana ammoo injifachuu ka dadhabsiise waan amma isiniin jedhu gargaara. Biyya kana gartee impaayera Itoophiyaa amma jennu kana ijaareeti jechuudha. Sanaafi Oromoon qabsoo yeroo dheeraa irraatti jira ka jedhu sana akka hubattanii fi qabsoo yeroo dheeraa Oromoon itti ture sana keessa ammoo waraanni bilisummaa Oromoo kuni bara Haayile Sillaasee gartee jechuun Haayile Sillaasee Dargii Minilik maali jennee amma lakkoofnu mootummoota impaayera Itoophiyaa kana qabatan jechuudha.
Falmaa Oromoon isaa waliin goggochaa ture sana keessa waraanichi dhalate. Waraanni bilisummaa Oromoo amma sana gartan kuni inumayyuu qabsaan tokko yookaan falmaan mirga namoomaa tokko gaafii hawaasni qabu, gaafii uummanni isaa qabu sanarra dhaabatee dhalata jechuudha. Malee lafumaa ka'ee hin dhalatu. Gaafiin uummanni sun qabu maal ture waan jedhuuf Oromoon kaleessa sirna gadaatiin of bulchaa ture, bilisummaa qabaa, walabummaa qabaa, birmadummaa qaba ture jechuudha Oromoon. Bilisummaa, walabummaa fi birmadummaa inni qabu sana waggoota 150 dura irraa mulqamee hanga sadarkaa inni bulchiinsa gartee Miniliikii hanga Haayile Sillaaseetti sadarkaa itti Oromoon Oromummaa isaa jibbuu, Oromoon Oromummaa isaa akka inni balfuuf jecha duula qalbii guddaa irratti hojjetamaa tureni. Akkasumallee Oromoo eenyummaa isaallee jibbisiisanii qalbii hamaatirra hojjetamee ture jechuudha. Oromummaa jibbee, Oromummaa balfee namni habashummaa himachaa ture jechuudha. Murni hagoon ammoo uummata kana keessaa gaafa habashummaa Oromoon himatee Oromummaa isaa balfu sanallee lakkiyaata habashaa miti Oromoodhaati warri jedhanii aarsaa kakkafalaa turaniif Oromoo dadammasaa turan hedduutu jira. Tattaaffiilee bifa sanaan goggodhamaa ture sanaan Oromoon akka inni Oromoo ta'ee fi daangaa mataa isaa biyyi isaa Oromiyaan qabduu fi aadaa mataa isaa qabaachaa ture, bulchiinsa mataa isaa qabaachaa ture sana hubachaa dhufe. Bakka sanatti deebi'uuf ammoo qabsoon akka isa barbaachisullee hubachiifamaa dhufe bifa sanaan gartee Oromoon qabsootti deebi'ee. Qabsoon inni itti deebi'e sun ammoo waraana bilisummaa Oromoo dhalchee jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa dhalatu gaafilee qaqqabatee ka'eetu jira. Gaafilee inni qabatee ka'e keessa gaafii bilisummaati, gaafii walabummaati, gaafii birmadummaati. Gaafiin kun gaafii masabichi illee qabu jechuudha. Bilisummaa qaba, birmadummaa qaba, walabummaa qaba ture ummatichi siniin jedheera jechuudha. Jalqaba gaafa Impaayera Itoophiyaa kana jalatti hin kufiniin dura Oromoon. Kanaafi falmattoonni kunis yookaan qabsaa'onni qabsoo bilisummaa Oromootti jiran kunillee gaafilee kana qabatanii ba'anii gaafiin bilisummaan iyyuu maali waan jedhu sana gartee warri amma isin ergatu kun bilisoomne rafaa waan jedhuuf jecha ibsuun barbaachisaadha jechuudha. Bilisummaa jechuun mirga namni tokko gartee dhalootaan qabu jechuudha bilisummaan. Mirga uumamaan namni tokko qabu jechuudha. Mirga uumamaan namni tokko qabu sun kabajamuu fi qaba bilisummaa qaba uummanni sun yoo ta'e mirga uumamaan ati qabdu si kabajamuu qaba achi keessatti inni biraan ammoo mirga amantaa fedhe hordofuu akkasumallee mirga hojii barbaade filatee hojjechuu jechuun waa daangessuu malee waa sodaa tokko malee jechuu yaada isaa bilisaan bakka barbaadetti ibsachuu danda'uuti bilisummaa jechuun. Amma yoo dhufnee gaafii Oromoon bilisoomeera bilisummaan jettu sanatti deebinee kalaallu ta'e bilisummaan silaa mirga uumamaan namni qabu yoo ta'e amma Oromoon mirga uumamaan namni qabu qabaa jennee deebinee ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo qabeenya qaba, qabeenya inni qabu suni abbaa irratti ta'ee hin jiru jechuudha. Qabeenya inni qabu gaafii isaa malee gibira humnaa olii fa'aatti wanni godhanii maqaa garaagaraa fa'aatti moggaasanii qabeenya irraa saamuutu jira. Qabeenya isaa irraa saamuu jira jechuudha. Gama biraatiin ammoo deeggaraa ebaluuti jedhanii lafumaa fuudhanii ajjeesuutu jira, hidhuutu jira, dhaananii mirga uumamaan inni qabu sana sarbuutu jira jechuudha. Kun ammoo qabatamatti lafarra jira waan ta'eef Oromoon bilisoomeen jiru gabrummaa ulfaataa keessayyuu jira jennee ka qabsootti jiru. Bara qabsoon jalqabderraa hanga ammatti jirruutti. Inumayyuu gabrummaan amma warra Oromoon bilisoomeeraa nuti warra gartee qabsoo Oromootiin aangoo argate warri jedhanii Oromoo jechuun ufiyyuu qabsoofnee turrellee jedhanii jechuudha. Ufillee qabsoofnee turre qabsoo qeerrootiin bilisummaan kun dhufe bilisummaan argameera warri jedhan kun gabrummaan akka isaan Oromoo irraan gahanii hin turrellee jechuun ni danda'ama. Maaliif jennaan maqaa Oromoo dhaachaa jechuudha. Maqaa Oromoo dhaachaa murni akkasitti Oromoo miidhan jiru. Murni akkasitti Oromoo miidhan jiru jechuudha. Maaliifi waan amma isiniin jedhu kun baay'ee ulfaata amma haalli Oromoon keessa jiru isin na caala beektu. Ajjeechaan hidhaan saamichi qabeenyaa eenyummaa isaa mirga namoomaan inni qabu san irraa mulqamee uummanni haala hamaa keessa jira. Fakkeenyaaf waraanni amma diidarra deemu kun raayyaa ittisa biyyaallee haa ta'u isin dabalatee milishoonni gaafa sochootanii hawaasatti dhiyaatan hawaasa keessa sochootanii miidhaan isin hawaasa kanarraan gahaa jirtanii mirga namoomaa isaa waan sarbu hedduutu jira jechuudha.
Mirga dimokiraasii inni qabu waan sarbu hedduutu jira jechuudha. Mirga lubbuun jiraachuu isaa waan sarbu baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya isaa fedhii isaa malee sangaa irraa fuudhanii raayyaa ittisa biyyaatiif jedhanii oofu. Fedhii isaa malee bakka daldalaatti dhaqanii midhaan irraa fe'achuu. Akkasuma ooyidii inni itti midhaan dhaatee calleeffataa jirutti raayyaa ittisa biyyaatiif yookaan milishaaf jedhanii irraa fuudhu. Haala ulfaata akkasii sanaaf saaxilte jechuudha bilisiginnaan uummata kana. Sunii fi bilisummaan hin argamne uummanni gabrummaa jala jira. Sanaaf qabsootti jirra jechuudha. Unumayyuu gabrummaa asiin dura tatta'aa ture sanaa olitti gabrummaa hiriyyaan qabne jala seeneera Oromoon jechuun ni danda'ama jechuudha. Dhugaan jirullee sanuma. Waan amma waraanni diida keessa deemee qabeenya isaa irraa fuudhee fedhii isaa malee nyaachuu biratti ammallee rakkoo jijjiiruutu jira. Rakkoo jijjiiruu kan mootummaan kun karaalee caasaa isaa kanaan uummata kanarraan gahaa jirutu jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa investimentii garaagaraatiin lafoota Oromoo irraa saamamaa jirutu jira. Lafoota kaambileef jedhamee kaambii waraanaatiif jedhamee uummata irraa saamamaa jirutu jira. Lafoota misooma koriidarii jedhamee uummata irraa saamamuu jiru jira jechuudha. Isa kana fedhii isaa malee irratti ta'aa jira uummata kana irratti. Fedhii isaa malee otoo iyyuu kun irratti ta'uu jira jechuudha. Inumayyuu yoo dubbate yakkamaa ta'eera jechuudha. Nami maalii fi otoo bakka tokko naan kennini misooma daandiitiin na buqqista nama jedhe mana sanatti darbanii biyya achitti irra deebisuutti jiru jechuudha. Biyya irra deebisuutti jira. Isa ammoo maqaa investimentiitiin lafti irraa saamamee abboo asirraa yoo buqqa'e eessa qubadha jechaa jiru dhaanichaaf mana hidhaa ta'eera jechuudha. Ajjeechaa ta'eera jechuudha deebiin isaa. Kanaaf ummatichi gabrummaa ulfaataa fi gabrummaa hiriyyaan qabne keessa jira jechuun jira. Gama biraatiin ammoo gibira guyyaa guyyaadhaa irraa guurama. Isintu qocaa oola beekaa dhiira. Isin ammas jirtanii fi warra biraa jechuudha. Raayyaan ittisa biyyaa hojii biraa dhiisee gibira sassaabuutti jira. Lafoota garaagaraa keessatti ni argina. Gibira uummata irraa humnaan sassaabuutti jira. Kafedhaan kenneef humnaa olitti ramadanii irraa fuudhuu kafedhaan hin kennine ajjeesutti jiru. Qabeenyaa isaa gonkumaa guututti faa jalaa saamuutu jira. Hojii akkasiitti deebi'eera. Ummatichi haala hamaa keessa jira. Gabrummaa hamaa jalatti kuffiste bilisiginnaan wanni jennuuf isa kana jechuudha. Gabrummaa hamaa jalatti kuffiste wanni jennuuf isa kana. Bayee galuu danda'an jiru amma namni. Bayee galaan jiru jechuun aanaa tokkorraa aanaa tokko dhattee galuun hin jiru jechuudha. Maaliifi biyya kana keessatti takka nageenyi bu'eerallee jedhee warri waa labsullee isinum bilisiginnaadha jechuudha. Nageenyi hin jiru lafa nageenyi hin jirre keessaa dhufteedhee warri uummata kana dararu rakkisullee isinuma jechuudha. Amma uummanni aanaa tokkorraa aanaa tokkotti socho'ee galuu hin danda'u. Akka waan lammii biyya dhibii ta'etti jechuudha kan inni raarfamu. Akka waan lammii biyya biraa wayii ta'etti jechuudha kan inni shakkamee hidhamu to'annoo seeraa jala galu jechuudha. Aayidii otoo qabu aanaa tokkorraa aanatti maa dhuftee jedhamee gaafatama jechuudha. Namni sababa hojiitiin imaluu danda'a bakkaa bakkatti. Sababa dhukkubaatiin bakkarraa bakkatti imaluu danda'a yaalamuuf jecha. Kun daangaa itti ta'eera jechuudha uummatatti. Gabrummaa ulfaataa jala jira. Gabrummaa sana jalaa baasuu fi qabsoo asiin dura gochaa turre olitti Oromoos ta'ee waraana bilisummaa Oromoo qabsoo gochuutti irraa barbaachisa jechuudha. Qabsoo gochuutti irraa barbaachisa. Baay'ee haala ulfaataa keessa seenee jira waan ta'eef uummatichi. Kanaafi gabrummaa haala sanaa jiru kakaleessaa irraayyuu olaanaa ta'e kana xumuratti godhuu fi qabsootti jirra malee akka mootummaan ibsu sana warra akeekaaf kaayyoo hin qabne dallansuu dhuunfaatiif bosona jiru yookaan saamichaaf bosona jiru miti jechuudha. Sanaaf ragaan hojii nuti lafarratti hojjennu warra saamichaaf ba'ee bosona jiru otoo ta'e warra gaafii bilisummaa walabummaa gaafii bu'uuraa hin qabne tokko otoo ta'e taa'anii hardhaa isin booji'anii ji'ootaaf isin teessisanii guyyootaaf barnoota immoo isinii kennanii qabaa barbaachisu kama daa'ima isaa yaalanii nyaataa dhugaatiidhaanii eegumsa barbaachisanii godhanii hardhaan isin hin eegu jechuudha shiftaan. Guyyuma sanayyuu sira shanuu danda'a. Guyyuma sanayyuu eegameeshaa sirraa fudhate ari'ee si galchuu danda'a jechuudha. Akeeka qabna kaayyoo qabna akeekni keenya waan amma isinii kaase sana jechuudha. Akka bu'uuraatti bilisummaa ibsu wanni na barbaachisee fi burjaajjii gartee warri mootummaaf jedhu kun isinirraan gahuu fi ittiin isin jeeqaa jiru sana gartee waan beekuuf jecha gaafii bilisummaa kun maal akka inni ta'e gaafii sana isinii ibsuun dirqama natti ta'e jechuudha. Gama biraatiin warri
Akkuma jalqaba kaase kaan kan hubannoo hin qabnetu jira. Kaan hubateetuma otoo jiru iyyuu dantaan dhuunfaa kan rakkisee jira akkuma isinii kaasisan. Dantaan dhuunfaa rakkisee dantaa dhuunfaa isaa jalaa bilisa bahuu dadhabee bilisummaa uummataa nyaachuutti jira jechuudha. Bilisummaa uummataa nyaachuu jira. Bilisummaa uummataa sarbuutti jira jechuudha. Sarbuutti jira. Bilchiginnaan amma gabrummaa jala turte iyyuu yoo kabeettan ta'e jaarroleen amma as keessa jirtan kun Haile Sillaasee keessa maaltu ture waan jedhuu ni beektu waan nama kaasaa ture sana dargii keessa maaltu akka inni ture ni beektu jechuudha wayyaanee keessa maaltu akka ture ni beektanii achi keessattuu warri amma sirna kana hoogganaa jiran kun irra caalaan isaanii warra wayyaaneen ergachaa turte gabrummaa wayyaanee jala ture jechuudha warra gabrummaa wayyaanee jala ture warri gabrummaa wayyaanee jala ture kuni gaafa gabrummaa sana jalaa bilisummaa argatu bilisummaa uummataa sarbuutti seene santu qabsootti nu dachaase jechuudha. Santu akka qabsootti ciccinu qabsootti deebinu nu godhe. Maaliif isa kana kaasne? Oromoon aangoo qabateera. Oromoon maalii ta'ee jira? Qabsoo maaliif barbaachisa? Qabsoo maaliif godhu? Oromootu walloo lafaa jedhanii waan kaasan sana akka hubattaniif jecha kanallee hin kaasnaa jechuudha. Oromoon sirna dhufaa darbaa keessatti falmaa geggeessaa ture sanaan qabsoolee goggochaa ture sana jijjiirama inni fiffidaa ture hin jira beeki. Haile Sillaasee keessa Miniliikii irra jijjiirama jiru jira. Haile Sillaasee asitti dargii keessa jijjiirama jirutu jira. Qabsoodhaan dhufa wanni kun. Dargii asitti wayyaanee keessa jijjiirama dhufeetu jira. Jijjiiramni sun cufti wareegamaan dhufe. Qabsoodhaan dhufe jechuudha. Qabsoo waraanichi dhaabni haga dhalateerraa itti jiruu fi qabsoo sabichi itti jiruun jijjiiramni argamaa dhufe. Jijjiiramoota argamaa dhufe sana keessa bara wayyaanee keessatti guutumatti Oromoo ta'ee warra sirna mootummaa Itoophiyaa sanaan Oromoo miidhaa turee fi Oromoo miisisaa turan erganii harka isaaniitiin ibidda hedduu laaksisaa turan sana bilisa baase jechuudha qabsoon Oromoo. Warra akkasi bilisa baheetu amma bilisummaa uummataa sana nyaachaa jira. Bilisummaa uummataa sana irraa mulqaa jira waan ta'eef maqaa Oromoo iyyuu haa qabaatan malee warra maqaa Oromoo hin qabne olitti warra bilisummaa uummataa sana sarbeedha bilchiginnaanii. Oromoo aangoo biyya kanaa qabate irratti maaliif qawween dhukaa waan jedhu sanaa fi inumayyuu warra maqaa Oromoo dhahatee hin dhahanne asiin dura maqaa biraa dhaatu sanaa olitti warra kanatu bilisummaa uummata kanaa miidhee bilisummaa uummata kanaa sarbee lakkoofsa du'aati uummata kana lakkoofnayyuu bira hin geennu beekaa jedhan. Isin na caala iyyuu beektu warra nuti diidarratti arginuu miti kan namni uummanni argee himuu miti warra achi buutee dhabameetu hedduun jira sirna bilchiginnaa kana keessa daa'imman ijoolleen umrii 18 olii 18 gadi jaarsaa jaartiin maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromootiin hedduutu dhabameera jechuudha. Hedduutu achi buuteen dhabamee jira. Nama hedduu du'ee waraabessi nyaateera jechuudha. Sirna beeki nama isaan ani qabsotti jira loleenii wareegamuu danda'a. Loleenii gaafa wareegamni kiyya kabaja qabaachuu qaba. Nama uf beeku biratti mootummaa dhugumaan mootummaa ta'e biratti jechuudha. Mootummaa nama mootummaa ofiin jedhu isin ergatu kun nama reeffa namaatii kabaja hin qabne jechuudha. Reeffa namaatii kabaja hin qabne. Qabaa amma jaallan isinii godhan kana laala. Jiraadhaa kabaja godhuu miti du'aa harreetti fe'aa ture sirni kun. Du'aa ibiddaan gubaa ture sirni kun. Du'aa waraabessa nyaachisaa ture sirni kun jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootiyyuu miti hawaasuma qulqulluu namuma nagaa ayyuu jechuudha. Namuma nagaa hawaasa deeggara hidhee ajjeese mee awwaalaa hidhee waraabessa nyaachisa. Rasaasa ittiin ajjeese fa'a qarshii naa kafalaa jedha jechuudha haadha abbaadha. Gabrummaa hamaa jala seene Oromoonni sirna bilchiginnaa kana jalatti wanni jennuuf kana jechuudha. Kun yoo dhara ta'e ammoo ija keessaniin argaa jirtu jechuudha. Ija keessaniin argaa jirtu. Waan hojjetamaa oolu jechuudha. Waan hojjetamaa oolu. Mootummaa iyyuu miti wanni kun shiftaa hamaatu Oromoo qabate shiftaa hamaatu Itoophiyaa qabate wanni jennuuf kana jechuudha. Ajjechaa fi duuti namaa lakkoofsaa ol ta'uu miti iyyuu awwaalamuu iyyuu dhabe namni. Awwaala iyyuu hanqate sanaa fi warri gartee gabrummaa wayyaanee jalaa qabsoodhaan bilisa baasne sun bilisummaa uummanni silaa argatee keessa boqachuu malu sana gara gaddaatti jijjiiree ummanni buqqaatii hamaa keessa jira, iyya hamaa keessa jira jechuudha. Magaalota amma ni beektu haala magaalonni keessa jiran. Kaleessa baadiyyaatti deeggara waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun ummatichi miidhamaa ture, manni irraa gubachaa ture. Har'a misooma koriidarii maqaa jedhuun ummatichi magaalaa keessatti buqqa'ee daandii irratti hafee iyya keessa jira jechuudha. Maaf iyyitaadhaaf ammoo ajjeefamuutti jira, du'uutti jira jechuudha. Du'uutti jira. Sanaaf illee ni uf saaxiluu dantaa nama dhuunfaa tokko eeguuf taa'uun wanni sanarra ulfaatu lafarra hin jirredhee yaadu jechuudha. Wanni sanarra ulfaata jedhee ani yaadu hin jiru.
Sanaafi haalota akkasii sunillee akka jiru quba qabaachuu qabdu. Tokko namaa inuma beekallee otoo beeku innillee ammaa fi haa xiqqaatu dantaa wayii argataa jiraaf waa hojjeta. Kaan ammoo inumayyuu hin beeku. Waayyuu quban qabu waanuma ammatti man sana gartee dhugaadha jedhee ka'ee deema waan ta'eef. Sanaafi isa kanallee akkasitti hubachuu qabdu. Warri ofiin isin eegaa jiran kun warra qophiin tataa'u sunii fi mootummaalee biyyoota garaagaraa gartee qabsoon itti finiinee baqatan lallaalame. Dubbisaa seenaa akkasii sana miidiyaalee hordofa. Mootummaan kamiyyuu qacaasaa isaa waliin aga xumuraatti wareegama biyya sana keessa kafalu hin jiru. Gaafa itti hammaatte maatii isaa guuratee madeema jechuudha. Sadarkaa mootummaa biyya bulchuuf aga kaabinee gadiitti. Kanumatti isin muudachuuf deema isinillee. Uummataan walitti isin buusanii, uummataan wal isin miisisanii, miidhaa garaagaraa uummatarra isin raawwachiisanii dhumarratti isin biraa ka'uun isaaniin oolu waan ta'eef gaafatamummaa fi isin gatuutti jiru. Gatamtanii gaafatamummaa hamaa sana jala galuun dura aantummaa uummata keessanii mirkaneeffattanii xurii seenaa sana ofirraa dhiquu danda'uu qabdanii waan jedhu sana isinii dhaama. Gama biraatiin egaa kanaa ol wanni kaasu guddaan jiru warri amma boojamtanii galaa jirtan kun haalli garaagaraa isin muudachuu danda'a. Haalli garaagaraa isin muudatu sana keessaa moonaa waraana bilisummaa Oromootti hubannoo argatee galee diina narratti hojjeta maqaa jedhuun si ajjeesuu danda'a mootummaan kun. Akkuma jedheyyuu warra dantaa dhuunfaa malee waan biraa irraa dhimma hin qabneedha murni amma biyya kana harkaa qabu kun. Sii miti walii isaaniitiyyuu akka jechuun nama ammas dhufe asi boojamee galee miti. Achuma keessattuu dantaa irratti yoo wal dhabanii wal ajjeesuu waliidhuun kun akka malee waan jedhu sana gartee isin na caala beektu. Si ammoo sanaa olitti ajjechasuu kanneessaayyuu sirratti raawwachuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo cimaadhaanii socho'uu qabdanii hanga maatii keessan dhaqqabdanitti of eeggannoo cimaa gootanii maatii keessan dhaqqabu. Achiin boodallee haala jireenyaa keessatti akka mootummaa kanaan hin saaxilamnetti of tiksuu danda'uutu sinirra jiraata. Yeroo saaxilamtanitti ammoo takka sin ajjeesuu malu. Lama ammoo deebii waraana bilisummaa Oromoo lolii yookaan murna biraa lolii jedhanii gara waraanatti si deebisuu malu. Sanallee dura dhaabbachuu ka danda'u sima waan ta'eef dantaa dhuunfaa namaa tiksuu caala wareegamanii seenaa ta'anii darbuutu gaarii waan ta'eef sanallee akkasitti hubachuu danda'uu qabdanii isiniin jechuufi. Gama biraatiin ammoo hubannoo waraana kanarraa argattanii waan lafarratti argitan kan amma asitti isinitti haasa'u otoo hin ta'in mooraa waraanaatti argaa turtan sana dhugaa kenna sana ummaticha hubachiisu caasaalee gartee waliin hojjechaa turtan hubachiisuu irratti hojjechuu qabdanii. Hammeenya si goones yoo jiraate himachuu danda'uu qabda jechuudha. Hammeenyumaan si tolcheyyuu yoo jiraate. Dhugummaa gartee nafaarsuu waan an godhe dhugaa himuu biratti wanni ansi miidhallee akka carraa yoo jiraate miidhaa akkasiillee na miidhaniiranillee ka jedhullee himuu dandeetta barsiisuu ni dandeetta jechuudha. Barsiisuu ni dandeetta. Sanaaf hubannoo moonaa kennaa argattan sana lafa qabsiisuu danda'uutu sinirra jiraataa ka jedhu sana gartee isinii kaasuu fi fayyaataa kanaa walitti yeroo bal'aa sinirraan fudhadhu injifannoon uummata Oromoof haa ta'u. Horaa bulaa fayyaataa. Tolee jaalsabaa'ifiin galatoomaa jennaan haasaa bal'aa kan murni biltsiginnaa uummata keenya irratti gidiraa gochaa jirtu kana hubannoo dansaa miseensa waraana PP dhuunfatamaniif waan taasisaniif akkasumas hubannoo dabalataa fakkaattota tiiksee sirnichaa achitti hafaniif ni ta'a jennee amanna. Itti aansuudhaan miseensota PP waboon dhuunfatamanii mooraa waraana bilisummaa Oromoo nu biratti argaman carraa kanaan dararaa uummata Oromoo irraan gahaa turan sana fedhii isaaniitiin hubannoo argatan irra dhaabbatanii akka ergaa dabarfatan carraa laannaaf. Jamtee as dhuftee haalli kaleessa waraana bilisummaa Oromoo itti nu hubachiisanii fi ati hubattee fi qabaan amma waraana bilisummaa Oromoo sii godhe wal bira qabdee yoo ilaaltu maal fakkaata? Waraanni adda bilisummaa Oromoo akka jedhanii fi akka isaan nun jedhanii fi akka isaan itti argine duddaaf gara jechuudha. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo akka tasaatitti ani rukutamee illee jira. Iddoo rukutames iddoo lama mootummaadha olitti na yaaluudhaan guyyaa sadii shigii na ashagan sanarraa buqqisanii madaa koo qulqulleessanii deebisanii na ashaguudhaan nyaata ofii nyaatan caalaa ana nyaachisuudhaan uffata ofii uffatan caalaa anatti uwwisuudhaan waan uffatanii keessa bulan waan keessa seenanii bulan naa kennanii ofiitti calqamanii kabajaa guddaadhaan ilmaan Oromoo
akkasiniitti miti akka namni hunda gongoorsiisetti miti jedhanii kabajaa guddaadhaan nu kabajanii noorataa jiraachuu isaanii hubateera jechuudha. Ajaa'iba baay'ee warroota akka keessanii kan ammallee Impaayera kana afaan qawweetiin ittisuudhaa fi qawwee diinaa baatanii lola isaaniin hirmaachisne silaayyuu isaan barbaachifne keessatti hirmaataa jiranii fi maal dhaamtu carraa kanatti fayyadamu. Akkuma dhugaatitti dhugaa dubbachuurraa waraanni waan kaleessan hojjechaa turre sun dogongorsiisanii Oromoon ilma Oromoo taanee osoo jirru Oromoodhaan dhagaa akka lareesaa waliin rukutee cabsaa akka jiran beennee ilmaan amma nu duuba jiru kana yookaan miseensota milishaarraa kaasee hanga farra lolaatitti karaan irra deemaa jiru kun sirrii miti. Karaan sirriin karaa waraan adda bilisummaa Oromoo kan Oromoo ta'e dhugaa ta'uu isaa hubatee waan jiruuf akkanatu sirriidha. Karanatti deebi'uu qabna malee isaanitti rasaasa baannee qawwee baannee deemuun dogongora ta'uu isaa hubattanii karaa kanatti akka deebisan jedhee hin barsiisa jedhee abdii guutuutti qaba hin abdadhallee. Tole uummata Oromoo kaleessa dhiibbaa silayyuu gaafa boojamtan saniyyuu mana gubachaa ture jechuudha. Dhiibbaaleen akkasii ulaalee Oromiyaa qofa keessatti uummata Oromoo irratti ta'aa jira. Uummata Oromoo dhiibbaan akkasii sun irratti ta'e qaamota akka keessanii kanaanii mee maal dhaamta carraa kanatti fayyadamtee maal jechuun feete uummata Oromoo kana? Ani amma akkuma dhugaatitti uummanni Oromoo nutu miina irranii kan nu miine kun miidhaa daangaa fi daangaa hin qabne ta'uusaa hubateera. Mana kan gubnus mana Oromoo kan gubus ilma Oromoo ta'uu itti hubateera. Ammaaf uummanni Oromoo kalee dogongoraan ajaja namaatiin kan waan hin ajajin ajaja namaatiin mana namaa miti mana Oromoo miti mana koo kan gube ta'uusaa itti hubatee ammaan baata uummanni Oromoo kan baallee kan kibbaallee kan lixaallee dhiifama naa godhuu lamuutti hin deebi'u ammaan baata Oromoo dhiifama naa godhuu jedha. Oole guddaa galatoomii. Ani maqaan kiyya Eda'oo Ganamoo Daddafaa jedhama. Godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaa ganda Eddoo bakka addaa Eddoon dhalootaa bakka addaa Boqqollaa jedhama. Barri Ambarana dhufe gara hojii mana kanaatti milishatti dhufe 2018 ji'a ja'affaa guyyaa gaafa lamaati. Fakkeenyaaf maalillee jiru? Miseensi. Ogummaan kan kee akka waliigalaatti murni ati ittiin leenjitu yookiin immoo ogummaan waliigala gaamtaati baatanii jiru maalidha? Ogummaan ani nuti ittiin baanee milishaadha. Eessan leenjita? Godina Arsii Lixaa Garba Gurraacha jedhama. Nama meeqaan leenjita? Nama 4,500. Akkasii leenjilee. Erga leenjitanii ogummaa milisummaa fudhatanii Impaayera kana tiisuudhaaf hawaasa keessa bobbaatanii hojiilee akkam hawaasa irratti hojjechaa turtan? Nuti leenjiin kan fudhanne guyyaa 4. Gaafa guyyaa 3 achi turree gaafa guyyaa 4 fuudhanii kallattimaanii gara godina Arsii Lixaa Aanaa Heeban Arsiitti nu fidanii. Achi booda nuti hawaasaanillee waliin dhaqqabnee guyyaa 2 asoollee gaafa 3ffaan qaban. Guyyaa gaafa 3ffaa fakkeenyaaf guyyaa akka lammaffaa dhufnee Jumaata qabamnee jecha. Waraana bilisummaa Oromootiin qabamta. Lola irratti waraana bilisummaa Oromootiin qabamnee guyyaa gaafa Jumaata gaafa guyyaa 13 ji'a ja'affaa. Akkasii erga qabamtanii mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhuftanii qaba akkamitti isinii taasifamaa ture haala kaleessa ittiin hubattanii murna kana balleessuudhaaf bobbaana jettan sanii fi akkaataan asitti argitan wal bira qabi maal fakkaata? Dhugaa dubbachuuf taanaan nuti makalee akka lolaatti dhagaa turre sanirraa yookaan wanni adda arginu waliin gitu. Sababni nuti qabamneen waraana adda bilisummaa uummata Oromooti. Gaafa qabamnu sanirraa kaasee dhibamaa keenya rukutamaa keenya yaalaa nyaachisaa ofii qooqataa nyaata adda addaa wanta silaanuu mal ofirraa mulqanii nuu kennaa ofii nyaataa fi bishaan dhabaa nu nyaachisaa obaasaa bifa adda ta'een bifa Oromummaatiif yookaan safuu Oromummaa kakaleessanii nu qabataniiran. Achirratti kan itti dabalee ibsuu barbaadu wantoonni kaleessa akka biyyaatti kakamaa ture sun maqaa farrajjii maqaa qaamni kun hin qabne waraanni adda bilisummaa Oromoo kun hin qabnee fi isaan bira hin jirre sirna isaan bira hin jirre ta'uu isaa sirriitti hubatee jira. Fakkeenyaaf yoo jedhu waraanni adda bilisummaa Oromoo si bira ga'ee si qalaa jiraakee foon kee muree si nyaachisaa ibiddaan si gubaa wantoota garaagaraatu waan ta'eef walumaa galatti milishaas haa ta'u qaamni garaagaraa wanti faallaa kana dhiyeessuuf sababa olola akkanaa oofansanii fi nuti amma ijaan arginee itti amannee Oromoo ta'uu isaa
saba keenya obboleessaa fi ilma keenya ta'uu isaatti argine wanta kaleessa ofii keenyaa dalagaa ture san guyyaa lamaa guyyaa sadii dalanne sanittu itti gaabbaa jirraa jecha. Akkanaatti kaasee akka nama na waliin jirutti itti gaabbaarra. Sababni nutu ilma keenya ajjeesaarra waan ta'eef haala bilisummaa keenyaa deemaarra waan ta'eef gaafa waraanni nu faggalee qooqa taa'ee dheebuu taa'ee nu bilisoomsuuf deemu nuti gufuu itti ta'arra waan ta'eef akka ofii keenyaatti duraan dursee waraana adda bilisummaa uummata Oromootiin dhiifama guddaa nutu bilisummaa keenyatti gufuu isin ta'uuf isin hafoo dhaabate kanaaf dhiifama nu godhaa jechuu barbaadeetti. Maqaan kiyya Amaan Ashkarii Galatoo jedhama. Ijaayit Gudaa gandi kiyya ganda Diimtuu Raarattii jedhama. Hojiin kiyya hojii qotee bulaati. Ilmaan guddifadhaa achumaan gama kanaan immoo miseensa milishaa jedhamee gara kanatti dhufee dirqiidhaan jaalannaan osoo hin ta'in dirqiidhaan qabamee mana hidhaatirraa fuudhamee Itaayyaatti geeffamee gara nama 10,000 oliin achirratti aanota garaagaraa wajjin Itaayyaarraa gara aanaa Ramaddii gara aanaa Roobeetitti nagahee aanaa Roobeetirraa fuudhamee ganda jeenatti geeffamee jeenarraatti meeshaan hidhamee erga hidhamee booda ganda simee maraarotti meeshaa kiyya hidhadhee waraana adda bilisummaa Oromoo kana wal loluudhaaf wal falmuudhaaf kallattiidhaan kan dhufee erga dhufee booda immoo lolee meeshaa kiyya dhukaasee maal godhee rasaasa eega fixamee booda waraana kanaatti dhukaasaa ture waan ta'eef waraanni kun achiin booda qabamnee harka waraana adda bilisummaa Oromootiin guyyaa 19tti halkan keessa sa'aatii 5 irraa hanga sa'aatii tilmaamaan hanga sa'aatii 8 jidduutti qabamee harka waraana adda bilisummaa Oromoo harka seenee kan Oromoo taate harka kaasii ilmaan keetirraan gubatinii Oromoo taate foottu jennaan dirqiidhaan tolaan osoo hin ta'in dirqiidhaan qabamee waraana adda bilisummaa harka kan seene kan ta'uu kiyya ni yaadatama. Erga akkas taatee waraana bilisummaa Oromootiin silaa haga sodaanoo qabdu loltee booji'amte waraanni bilisummaa Oromoo atiin isa ajjeesuuf itti dhukaasaa dhayitee rasaasa fixattee qabdu sun tajaajila akkamii sii kenne hubannaa akkamii irraa hubatte akka kalee dhageettee fi akka har'a argitan immoo maal fakkaata? Akki kalee dhaga'ee fi akki kalee akka gubbatti dubbatamuuf akki kalee dhaga'ee fi akki hadha argu garaagaraa walitti hin dhufu. Waraanni adda bilisummaa Oromoo garaa bal'atee qabee suutan baatirii naa ibsee dukkanaa na nyaachisee na obaasee wanni kunuunsi isaan naa godhan kunuunsa hammanaan jedhamne kadhibamu nu yaadee hangadhatti lubbuun keenya jiraatee as ga'e. Galanni waraana bilisummaa Oromoo haa ta'u jedha. Ajaa'iba baay'ee kan biraa ammoo obboleeyyan kee kan ammallee diina tajaajilu jiran kan ammoo har'allee badii fakkaataa isin kalee dalagaa turtan kan ammallee dalagaa jiru kan Oromoo irraa mana gubu kan Oromoo ajjeesu kan safuu fi aadaa uummata Oromootii fi dantaa hin qabne kanaaf midhaamsa itti dhaamtu carraa kanaan maalinni? Ani kan jedhu waraanni kanaaf kadhaamu garaan sun karaa dogongoraatii karaa hamaadhaa dogongora badaadhaa sirna dirqiitii sirna hin taane sirna Oromoo keenya garboomsaa ture maalummaa Oromoo keenyaa sirna nu wallaalchisu sirna murna nama tokkooti. Kanaaf sirna murna nama tokkoo san dhiistanii gara irree waraana bilisummaa Oromootti akka dachaatan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hin gaafadha. Uummata Oromoo kalee dararaa turtanii mana irraa gubaa turtan saniif immoo kan itti gaafattu yookiin carraa kanaan dhaamsa itti uummata Oromoo kan itti dabarsitu badii irratti dalagasanii xiyyeeffannoo uummata Oromoo gaafattoo maalinni? Xiyyeeffannaan uummata Oromoo san gaafadhu kan saamee fi kan saamin illee kan rifachiisellee kan naasisellee kan gammachiisellee dhiifama na haa godhanii keessa deebiin dhiifama guddaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin irra deebiin gaafadha. Maqaa kee guutuu hanga akaakayyuutti iddoo dhalotaa jiru. Muhammad Bulbuloo Gishiree Ramaa Aanaa Zaaduddaatti ganda Gannaalee. Aanaa Zuwaay Dugdaa ganda Gannaalee. Akkamitti gara miseensa sirna PP ta'uu dandeessu? Dirqiidhaan manaan fuudhan. Eessatti leenjitee? Itaayya. Humna nama meeqaatti wajjin leenjitan? Gara nama 1,000 akkasiin ta'a. Erga leenjitanii isin bobbaasan booda akkamitti mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu dandeesse? Dhuunfatamte moo ofii keetiin dhufte? Dhuunfatameeti. Tole erga gara mooraa waraana bilisummaa Oromootti dhuunfatamtee dhuftee qabaan waraanni bilisummaa Oromoo mooraa isaa sana keessatti si godhe maal fakkaate? Akkamittiin ilaalta? Akka inni itti ilaalu jalqabaaf dogongora ta'uu keenya hubannee jirra. Hanga ammoo isaan bira geenne addi bilisummaa uummata Oromoo ifa ta'uu isaanii, hayyuu ta'uu isaanii, beekaa ta'uu isaanii arginee jirra. Guyyaa 5 leenjii gahaa nu kennanii kan hadha nu kennan caalaa kan kalee isaatu nu gaaduu isaanillee galle ammallee
sammuu keenya qolqarbii keenya asitti dhiisnee galuu keenyaaf kabajaa isiniif gaafannaa dhiifamallee gaafannaa dhiifama uummata Oromoo kan balleessinellee kabajaadhaan dhiifama guddaa gaafannaa jechuu barbaadeeti. Tolee galatoomii miseensa sirna impaayerettii suphuudhaaf waraana keessa jiru jechuun fakkaattota akka keetii duula waraanaa Oromoo hin ilaalanne keessatti hirmaate uummata Oromoo golee Oromiyaa mara keessatti guyyaa guyyaadhaan ajjeesaa saamaa fi mana jalaa gubaa jiran kana maal dhaamtaaf? Dhiifama gaafadha tokkoffaa. Isa jalqabaatiif dhiifaman gaafadha. Waamichi ati fakkaattota keessanaaf gootoo? Ammaa jecha immoo waan uummanni Oromoo itti jiru kana akka galma ga'u nan gorsaas nan barsiisas. Hayyee gama biraatiin duula haala yeroo jedhanii murni PP kun iddoo adda addaatti jumlaadhaan abbootii jechuun abbootii teenya maatiirraa dirqiin funaananii guyyootaaf dirree keessa fiigsanii akka nama qoraan ibiddaaf qophaa'etti ibiddatti oofaa jiran kanaaf warra siichi dirree waraanaatti dhufuuf uummata Oromoo sanaaf maal dhaamtame? Adda bilisummaa uummata Oromoo qabsaa'aan uummata Oromoo ifa ta'uu dukkanarraa gara ifaatti baasuu jaalala uummata Oromoo qabaachuu dirqii malee kabajaan as jiraachisuu uummata Oromootiif anammoo galee dhaamsa gaarii nan barsiisaallee nan baradhee waan jedhe kana nan geggeessaa. Dhiifaman gaafachaa jira ammallee borullee dhiifama naaf haa godhanii kan kaleessaa nan balleessa. Abbuu Abdulmaan jedhama aanaa Diksiis magaalaa Diksiis ganda duwwaa tokko irraa. Hayyee akkamitti miseensa sirna PP kanatti dhufuu dandeessime? Dirqiidhaan guyyaa tokko odoo leenjiin qabanii dirqiidhaan itti nu gatanii dhufnee eega dhufne immoo waraanni bilisummaa kun nu qabee nu boojeera. Lolarratti moo ofiin fedha keessaniin dhuftan? Fedha keenya hin dhufne dirqamaan nu baasanii dirqamaan odoo nu deemnu tasan arganii dhukaasa walitti bannee nu boojaniiru. Erga booji'amtee mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufte qabaa akkamii sii godhan? Qabaan isaan naa godhanii fi qabaan achitti naa godhan adda adda ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo kun sobaan nuun jedhanii sobatan ka isaan mana aga hidhamne aga booji'amne kana mana 59 ol ofii gubanii waraana bilisummaa uummata Oromootti gube jedhanii kan ofii godhan kana gara waraana bilisummaa Oromoo jijjiiruudhaan baay'ee hubannoo kana keessa wanta hubadhee qabu ni jira. Kanaaf uummanni Oromoo kun waan kana waan hojjetaniif sobaa fi soba ta'uu isaa hubadhee fudhadhee galuudhaaf qophiidha. Nan godhaa dogongorri isaanii akka itti waan kanatti hin deemneen haga ijaaramanitti ijaaruudhaaf qophiidha. Carraa kana fayyadamiti gocha uummata Oromoo gochaa turtan sanaaf dhiifama gaafadha. Dhiifama guddaa akka nu godhan kabajaadhaan nan gaafadha.